Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raabbi bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabecha har'as barnoota haarawaan walitti deebinee jirra. Viidiyoo tana keessatti kan ilaallu dhaggeeffattoota kan koo miidhaa saamunaa ilkaanii wajjin ilaalla. Miidhaa fi faayidaan isaa maalidha kan jedhu wajjin ilaalla. Baay'een keessan saamunaa ilkaanii itti fayyadamtu. Fakkeenyaaf siiginaal itti fayyadamaa isin koolgeetii itti fayyadamuu dandeessanii baay'een ni jiru jechuudha. Itti fayyadamtanii fakkeenyaaf yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamaa ture waan ta'eef ilkaan kan kootiif isinis itti fayyadamaa turtan ta'uu danda'a. So guyyaa har'aa kan ilaallu faayidaa fi miidhaa saamunaa ilkaanii wajjin ilaalla. Miidhaan isaa maalidha? Faayidaan isaa maalidha? Akkanumallee maal irraa hojjetame? Akkamitti itti fayyadamaa jirra kan jedhullee waan tokko wajjin ni ilaalla. Kana keessatti dhaggeeffattoota kan viidiyoo kana yoo ilaaltan guutumaan guutuutti ammaan booda saamunaa ilkaanii itti fayyadamuu ni dhiistu. Sababni isaas miidhaan isaa baay'ee tokko cimaa waan ta'eef. Anis hangammaatti bitadhee itti fayyadamaa ture yeroo dheeraadhaaf. Ammaan booda garuu gonkumaa itti fayyadamuu ni dhaaba. Sababni isaas miidhaan isaa keemikaalonni as keessatti argaman baay'ee ciccimoodha. Dhukkuboota adda addaatiif nu saaxiluu danda'u waan ta'eef. Kanaafiyyuu keemikaalli as keessatti argamu yookaan saamunaa ilkaanii keessatti argamu maalidha? Faayidaan isaanii hoo maalidha? Miidhaan isaanii hoo maalidha kan jedhu wajjin ilaalla. Dhaabbanni fayyaa mootummoota gamtoomanii immoo asirratti yeroo baay'ee beekamtii kenneefii jira. Kun maaf ta'e akkamitti kennuufii danda'e? Miidhaa kana hunda osoo qaban kan jedhu viidiyoo kana keessatti ni ilaalla. Ani meedha chaanaala kan koo Soofuma Raabbi. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana like, share gochuudhaan eegalaadha. Viidiyoon kun namoota baay'ee ni fayyada, ni tajaajila waan ta'eef share gochuu hin irraanfatinaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa dhaggeeffattoota kan koo saamunaan ilkaanii keemikaalota baay'ee of keessaa qaba. Keemikaalota kanneen keessaa 5 takka isinitti agarsiisa. 5 olii garuu 5 kana isinitti agarsiisa. 5 kana keessa immoo dhukkuba baay'eetu argama waan ta'eef bal'inaa wajjin ilaalla. Inni jalqaba irratti keemikaalli jalqaba irratti argamu dhaggeeffattoota kan koo filooraayididha. Filooraayidin as keessatti ni argama. Jalqaba irratti yoo ilaaltan saamunaa keessan saamunaa ittiin ilkaan ittiin gonnetan jalqaba irratti kan argattan dhaggeeffattoota kan koo filooraayididha. Jalqaba irratti asirra barraa'ee jira. Filooraayidin maalidha kan jedhu wajjin haa ilaallu mee jalqaba irratti. Keemikaalli filooraayid jedhamu kun egaa saamunaa qaamaa kana keessatti illee ni argama. Saamunoota ilkaanii kana keessatti illee ni argama. Filooraayidin bakka baay'eetti argama. Filooraayidin dhiibbaan inni fiduu danda'u akkuma iskiriin irratti isinitti agarsiisaa jiru baay'ee tokko cimaadha. Filooraayidin foormiin inni yeroo baay'ee ittiin taa'u soodiyem filooraayid jedhameetiin asirratti barraa'a. Sababni isaas filooraayidin miidhaa baay'ee waan qabuuf soodiyem filooraayid jedhameet asirratti kan galmaa'u jechuudha. Yeroo baay'ee yoo argitanii jiraattan soodiyem filooraayid jedha. Garuu filooraayid jedha asirratti argatanii yoo jiraatan sirriitti ilaalaadha. Garuu yeroo baay'ee isaan soodiyem filooraayid jedhanii barreessan. Miidhaan isaa maalidha kan jedhu tokkoon ragaa wajjin isinitti agarsiisa. Google irra seenaatii effektii filooraayidii sirriitti ilaalaadha. Google irra yeroo seentanitti ni argattu jechuudha. Jalqaba irratti miidhaan isaa dhukkuba kaansariitiif isin saaxila. Tokkoffaan dhukkuba kaansariitiif isin saaxilaa jechuudha. Lammaffaa lafee qaama keenyaa irratti miidhaa baay'ee geessisa. Yeroo dheeraadhaaf yoo kan itti fayyadamtan ta'e filooraayidin kun lafee qaama keenyaa irratti miidhaa guddaa qaba. Keemikaala kana of keessaa qaba waan ta'eef saamunaan ilkaanii. Inni biraa immoo bireenii keenya irratti rakkoo fida. Bireenii jechuun sammuu keenya ittiin yaadiinsi keenya illee hir'ataa deema. Yeroo dheeraadhaaf yeroo itti fayyadamtan hatantamaan jechuu kooti miti yeroo dheeraadhaaf yoo itti fayyadamtanidha kun kan ta'uu danda'u. Inni biroo immoo onnee keenya irratti miidhaa fida. Keemikaalli filooraayid jedhamu kun jechuudha. Miidhaa onnee keenya irraa ni gaha. Xannacha taayiroid jedhamu irratti illee miidhaa ni geessa jechuudha. Kanaafiyyuu keemikaala kana of keessaa qaba jechuudha. Keemikaalli inni tokkoffaa kana sirriitti naaf qabadhaa dhaggeeffattoota kan koo. Inni caaraan immoo inni cimaa fi inni guddaan filooraayid miidhuu danda'u. Keemikaalli kun miidhuu danda'u. Egaa dhaggeeffattoota kan koo kutaa sammuu keenya keessa isa xannacha cimaa tahee piinal gilaand kan jedhamu jechuudha. Isa irratti miidhaa geessisaa jechuudha. Egaa kanaafiyyuu filooraayid tokko jedhaatiin naaf qabadhaa keemikaala keessatti argamu keessaa. Lammaffaa irratti titanium oxide kan jedhamudha. Titanium oxide baay'een keessa ni beektanii dhugaatiiwwan adda addaa keessatti ni argama. Akkanumallee nyaata adda addaa keessatti ni argama. Dhaabbanni fayyaa gamtaa Awurooppaa dhaggeeffattoota kan koo bara 2021 irratti titanium dioxide keemikaala kana kan of keessaa qaban nyaataa fi dhugaatii qoqqobbii irratti dabarsee jira. Egaa dhaggeeffattoota kan koo bara 2021 irratti gamtaan Awurooppaadha. Titanium dioxide kana kan of keessaa qaban nyaata ta'uu danda'a dhugaatii irraa
dhorkee ture jechuudha. Miidhaan isaa kan yeroo san dhaabbanni fayyaa Awurooppaadhaa kan baase jechuudha dhaggeeffattoota koo. Dhukkuba kaansariitiif keemikaalli titanium dioxide jedhamu kun nama saaxilaa jira waan ta'eef gosoota nyaataa baay'eetu jira kan titanium dioxide irraa oomishaman kan of keessaa qaban jechuudha. Dhangala'oo kana akkuma asirratti argattan kana fakkaata titanium dioxide jechuudha. Egaa nyaatota kanaan oomishaman jechuudha kan of keessaa qaban guutumaan guututti dhaabbanni fayyaa Awurooppaadhaa EFSA jedhamu jechuudha. Gootumaan guututti qoqqobbii irratti dabarsee jira akka hin gurguramnee fi akka ittiin fayyadamne namoonnis godhee ture. Kanaafiyyuu dhukkuba kaansariitiif nama saaxilaa jechuudha. Lammaffaa irratti keemikaalli inni kun jechuudha koolgeettiin ilkaanii kun yookaan signaalii yookaan koolgeettiitti fayyadamuu dandeessanii saamunaan ilkaanii of keessaa qabu keessaa lama isa kanadha. Naa qabadhaadha. Sadaffaa irratti immoo keemikaalli inni of keessaa qabu dhaggeeffatoo kan koo SLS jedhama jechuudha. Keemikaalli kun sodium laurate sulfate jechuudha. Egaa keemikaalli kun immoo maali of keessaa qaba? Maalitti miidhaan isaa kan jedhu amma mee inni ilaala jechuudha. Keemikaala kanallee of keessaa qaba SLS. Sodium laurate sulfate kan jedhamu jechuudha. Of keessaa qaba jechuudha dhaggeeffatoo kan koo. Egaa keemikaalli kun immoo miidhaan isaa maalidha? Maal keessatti argama kan jedhu haa ilaallu. Maal keessatti argama isa jedhu dhaggeeffatoo kan koo saamunaa qaamaa keessatti ni argama. Akkanumallee dhangala'oowwan qaama keenya ittiin miicannu jechuudha ni jira. Kan qaamaan ittiin miicannu looshiiniin adda addaa wantoota baay'eetu jira jechuudha dhaggeeffatoo kan koo kan kanaan oomishaman. Akkanumallee dhangala'oollee ta'uu danda'a saamunaa meeshaa ittiin miicnu keessatti illee ni argama jechuudha keemikaalli kuni. Egaa dhaggeeffatoo kan koo keemikaalli kun kanneen keessatti ni argama jechuudha. Akkamitti argama kan jedhu immoo dhaggeeffatoo kan dhangala'oollee ta'ee saamunoota meeshaa ittiin miican kan qaama ittiin miicatan kana keessatti bifa arafaatiin arafaa argitan yoo ta'e saamunaa yoo dhohitan arafaa qaba. Arafaa san kan fidu isa kanadha jechuudha. SLS yookaan sodium laurate sulfate kan jedhamu kanattu arafaa san fida jechuudha. Kanaafiyyuu isa keessatti illee ni argama jechuudha dhaggeeffatoo kan koo. Egaa hundi keessanuu saamunaa yeroo itti fayyadamtan yoo gannoonni ittiin miidhaa isinirraan gaha jechuudha keessanitti. Kanaafiyyuu wanti kun keemikaalli kun as keessatti illee ni argama jechuudha saamunaa ilkaanii keessatti. Inni biraa immoo dhaggeeffatoo kan koo hair loss kan jedhudha. Loss godha jechuudha. Hairii keenya yookaan mataa keenya loss godha. Yeroo baay'eedhaaf itti fayyadamna taanaan mataan keenya ofuma isaatiin ni buqqa'a jechuudha. Keemikaala kana wantoonni of keessaa qaban yoo itti fayyadamtan jechuudha dhaggeeffatoo kan koo. Inni biraa immoo infekshinii adda addaa qaama keenya irratti fiduu danda'a. Infekshiniiwwan akka qaama keessan irratti bahanii yeroo akka madaa ta'anii kan bahan shiftoo ta'anii kan bahan jiranii infekshiniiwwan akkanaallee keemikaalli kun fiduu ni danda'a jechuudha. Sadiidhaatiinaaf qabadha. Afraffaa irratti immoo dhaggeeffattoota kan koo keemikaalli as keessatti argamu. Saamunaa ilkaanii kana keessatti argamu triclosan jedhama. Triclosan barreeffama kan direct asirratti barreeffamee hin argamu. Indirect barreeffamee argama. Akkamitti barreeffamee akka argamu boodarra isinitti agarsiisa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Feekiidhaaf akkan barreessan asirratti garuu akkasii miti. Keemikaalli kun akkaataa ittiin barraa'ee boodarra isinitti agarsiisa. Akkaataa isaan ittiin barreessanii garuu barreeffamni kun keemikaala karaa keemistiriitiin yeroo deemtan wanni isin argatan jechuudha. Keemikaalli isin argatan triclosan kan jedhamu kanadha. Triclosan kan jedhamu kana arganna jechuudha. Kanaafiyyuu keemikaalli kun illee as keessatti argama. Keemikaalli kun maal keessatti argama? Yeroo tokko saamunaa ittiin miican keessatti illee ni argama. Baay'inaan garuu qoricha farra aramaa kan ta'e kan farra aramaatiif itti fayyadaman jechuudha. Qotee bulaan yeroo baay'ee itti fayyadama. Qoricha farra aramaatiif itti fayyadaman san keessatti triclosaniin kun ni argama jechuudha. Keemikaalli kun achi keessatti argama jechuudha. Kanaafiyyuu egaa inni kunis dhukkuba kaansariitiif isin saaxilaa jechuudha dhaggeeffatoo kan koo. Dhukkuba kaansariitiif namoota ni saaxilaa. Kanaafiyyuu dhaggeeffatoo kan koo irraa of eegaa jechuu barbaada keemikaalli kana. As keessatti ni argama waan ta'eef egaa formulaa isaa immoo boodarratti isinitti agarsiisa jechuudha dhaggeeffatoo kan koo maaliin akka taa'e jechuudha. Yeroo baay'ee meeshoota adda addaa kan dhiqannaa adda addaa keessatti formulaa isaan ittiin kaa'an triclosanii kana akkasittiin barreessanii formulaadhaan kaa'u formulaa sana isinitti agarsiisa. Shanaffaa irratti immoo kaaraajiinaan kan jedhamu jira jechuudha keemikaalli jechuudha. Keemikaalli kun dhaggeeffatoo kan koo akka isaan jedhanitti dhaloota kiristoosiin dura bara 600 duratti kan turedha. Amma immoo akka haarawaatitti bara 1950 as April godhanii faayidaadhaaf akka ooledha kan dubbatan jechuudha keemikaala kana. Achi dura kan turedha. Ammas irra deebiidhaan jechuudha 1950 akka lakkoofsa Awurooppaatitti achi asitti itti fayyadamuuf akka eegalanidha kan isaan dubbatanii. Egaa keemikaalli kunis dhukkuba kaansariitiif namoota ni saaxilaa jedhamee yaadama. Dhaggeeffatoo kan koo keemikaala kanallee of keessaa qaba waan ta'eef dhukkuba kaansariitiif ni saaxilaa jedhameetiin tilmaamama jechuudha dhaggeeffatoo kan koo. Egaa amma immoo triclosan akkaataa ittiin taa'u isinitti agarsiisu. Egaa akkuma duratti isinitti agarsiise keemikaalli triclosan jedhamu kun jechuudha. Egaa formulaa kana qaba. 5 kirooliinii 2
hammattuu godhanii 2-4 daayikiloorin fooneeksii jedha. Ergasii immoo ni cufa jechuudha. Ergasii immoo fooneel yookaan immoo fooneel jedha jechuudha. Kana jechuun egaa foormulaa kanaan yoo kan taa'u taate bifa keemistiriitiin jechuudha. Tiriikiloosan keemikaala jedhamudha jechuudha. Egaa akkanatti beekuu ni dandeessanii isteeppii kanaan kaa'an yeroo baay'ee jechuudha. Yeroo kaa'an haala kanaan kaa'anii yookaan fooneel jedhu yookaan immoo isteeppii kanaan kaa'u jechuudha. Egaa foormulaa kana yoo kan ofirraa qabaatu taate keemikaala kanaa jechuudha. Tiriikiloosan kan jedhamu kodhaadha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo faayidaa keemikaalota kanneenii ilaallee jirra. Miidhaa isaaniillee isinitti agarsiisee jira. Maal keessatti akka argamanii fi maaliif akka fayyadanis isinis sammuu keessaniin tilmaamuun isin hin dhibu. Keemikaala kana immoo haala kanaan erga oomishamee jiraate haala kanaan erga saamunaa ilkaanii kana keessatti argamee jiraate dhaabbanni fayyaa mootummoota gamtoomanii maaliif heeyyama kenneef kan jedhu waa tokkoof lama kaasuu barbaada. Tokkoffaa guruppii of danda'e kan addunyaa kanarratti argamu kan eenyuyyuu tuquu hin dandeenyetu jira. Kan investimentiidhaaf uumame jechuudha. Yeroo baay'ee argitanii yoo ta'e yeroo koronaan ka'etti ta'uu danda'a. Yeroo adda addaa irratti dhukkuba kana uumuudhaaf ni hojjetan jechuudha. Dhukkubni tokko yeroo baay'ee isaantu faayibireet godha yookaan isaantu oomisha jechuun ni danda'ama. Dhukkuboonni baay'een haarawaa dhufan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo argitan yoo ta'e Iboolaan yeroo jalqabaatiif dhukkubni Iboolaa yeroo dhufu jechuudha. Angoolaa keessatti yeroo uumamu yeroo baay'ee dhaggeeffattoota kan koo industirii keessaa yookaan industirii keessaa akka baheedha yeroo baay'ee kan himaa turan. Akkasumas dhukkuboonni haarawaa yeroo dhuman industirii keessaa bakka qorannoo keessaa akka bayanidha. Yaaliidhaaf jechuudha kan himamu. Dhukkuboota kanneen maaliif mana yaalii keessa seensisan kan jedhu immoo wajjin haa ilaallu dhaggeeffattoota kan koo. Dhukkuboota kana yeroo baay'ee mana yaalii keessa kan seensisaniif dhukkuba haarawaa ni uumu. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo invest ittiin godhu jechuudha. Namoonni inni dhukkubsatan ergasii immoo ni yaalu. Qorsaaf gatii baay'ee ni baasu. Ergasii immoo isaaniif faayidaa guddaa irraa argatu. Dhaabbanni kun dhaggeeffattoota kan koo yeroo baay'ee 666 jechuu dandeessanii akkanumallee luusiivar jechuu dandeessan akkanumallee illuumaatii jechuu dandeessan duubarraa waan jiru hin beeku garuu yeroo baay'ee faabrikeet kan godhan dhaabbattoota akkanaa kana dhaabbanni fayyaa mootummoota gamtoomaniillee hin to'atu jechuudha. Sababa kanaaf inni uumuu jechuudha. Dhukkuba adda addaa ni uumama. Ergasii immoo wantoota akkanaa kanallee wantoota adda addaa keessatti ni galchanii ergasii immoo wanta kana immoo namni yoo dhukkubsate ilkaan yoo dhukkubsate yaaliidhaaf bakka adda addaa ni deema. Yeroo baay'ee yaaliin ilkaanii biyya keenya keessatti dhiphina ni qaba. Dhukkuba yoo kan ilkaan keessan kan isin dhukkubu ta'e gara isaanii deemtanii kanaaf baasii baaftanii jechuudha. Kanaaf iyyuu isaan investimentii irraa argatu jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo wantoota kanneeniif itti fayyada jedhee yaada. Kanaaf iyyuu isin wantoota kanneen akka of keessaa qabuu fi miidhaa kanneen dhukkuba kanneen akka isin irra geessu yoo beektan irraa fayyadamuudhaan ofirraa ittisuu ni dandeessu. Itti fayyadamaa isinii jechuu barbaada dhaggeeffattoota kan koo. Lammaffaa irratti kan isiniif kaasuu barbaadu yeroo saamunaa kanatti fayyadamtanii yoo dhiistan ilkaan keessan afaan keessan ni ajaa argitan yoo ta'e maaliif keemikaalonni kunniin as keessatti argamu ilkaan keessan ni ajeessu. Ilkaan keessan immoo yeroo irraa turtan jechuudha dhiqattanii yeroo irraa turtan billizii ta'a yookaan ni gurraacha'a. Ergasii immoo isin dhukkuba gara mana yaalaa deemtu jechuudha. Yeroo hundayyuu dhaggeeffattoota kan koo kana fayyadamtan yoo ta'e guutumaan guutuutti kanatti fayyadamtan. Kanatti yoo fayyadamin yookaan saamunaa ilkaanii kanatti yoo fayyadamin yoo addaan kuttan ilkaan keessan afaan keessan ni ajaa'a argitan yoo ta'e mee ilaalaadha. Isin garuu akka ilaaltan barbaada. Kanaaf iyyuu ilkaan keessan isin dhukkuba gara isaaniitti ni deemtu ergasii galii isin irraa argatu jechuudha. Kanaaf itti fayyadamuu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa keemikaalonni kunniin as keessatti argamu beektanii akka ofirraa eegdaniif isiniin gahe. Abboonni keenya hawwannu keenya yeroo durii kan itti fayyadaman mukoota naannoo isaaniitti argamanitti fayyadamuudhaan ilkaan isaanii qulqulleessu. Nutis haala kaasanii osoo qulqulleessine baay'ee filatamaadha. Yeroo baay'ee dhaggeeffattoota kan koo addunyaa kanarratti faabrikeet kan ta'an dhukkuboonni adda addaa wantoota akkanaa kanarraa ka'uudhaan kan uumaman jiranii. Kanaaf iyyuu ofirraa eeguun murteessaadha waan ta'eef wanta kana hamma tokko sammuu keessaniitti yaadaadha. Ani itti fayyadaminaa isiniin jechuudhaaf miti. Garuu maaltu as keessatti argama? Faayidaan isaa hoo? Keemikaalonni kunniin miidhaan isaanii hoo maalidha kan jedhu waa tokko isinitti agarsiisuudhaaf qofa kan isiniif dhiyeesse. Viidiyoo kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Warroonni maatii YouTube chaanaalii kanaan ta'e subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like share gochuu hin irraanfatinaa. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.